Qabamtee guyyaa baatii takka moo kana achi keessatti hidhamtee. Ammoo garuma keessa naa fayyee jira. Maşallah. Akası. Adir bir arabada. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اجعل الاجتماع على هذا الاجتماع مرحوما. وتفرقنا من بعده فرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب العالمين. يا رب يا الله. يا رب جلدنا يا رب الجيس. Naafi narsii gante isaanii saguree jirti asalla. Deemtee achi guyyaa haga guyyaa shanii moojaa ta'anii dhufan. Nyaatallee qabatanii warrilleen guduunfaa itti kennee caccabsaa fi waan silaa namni gizee nama galchu intala galchanii itti kennanii kaanii dhufan. Naafiin mijiyyoo takka ta'arsiidhaa agartee Dubaay irraa dhufte adaadaa isii dawwalee akkuma haadha faatee itti kennan natti kennan kanatti wanni illee eenyu mijiyyoo ta'illee nakkannanii mana hidhaa ji'a lama bultee turte gaafa gartee kun ijoolleen koonsartii achi gootu koonsartii sanirra qabamte mijiyyoon tun Dubaay keessatti. Qabamtee guyyaa baatii takka moo kana achi keessatti hidhamtee kaatee dhufte waa takka malee qarshii harkaan qabdu hangaan maallaqa madaamirraa fudhadhee sitti ergutti rabbumaa jecha birannaa qabiinaan jette tole jeetiin mana keessummaa jira mana kiyyaa fi kanaa fi duraan mana tokko qofa qabna turre. Kibbii guutuu kireeffannee jirra mana nama keessaa baaseetiin mana duraan gartee namni illee nu qoomate maaliif nama mana keessan fiddanii mana qophaan gootanii fi jaanii. Tole jeetiin mana qophaa geessineef san michiyyoon achiirti. Amma guyyaa silaanaa fi infaan dhufan kana michiyyoon tun birriin ergameef. Naafiin dhufte jee michiyyoo tana bakkaan geessuniin qabaa teessu malee. Eega. Niin eegee ni dhufte michiyyoo tana asitti harkite naafiin na qomatte. Eenyu dhufee isaa dhuftee naan jette. Dalagaan xiyyatu ni gaan waan kana michiyyoon tun dhuftee mana kana jirtiin jeen tole jettee teessee jechuudha. Amma haati faatellee ni lolte naafi wajjin. Yaa haadha faatee michiyyoon turilleen akkuma ati dhuftetti dhufte laaqana amma ganama bullee ganamaa beekadhu. Haati faatee galgalallee akkuma anjamaa gootee warri naafii si qomatee jira. Sillolee jira. Maaliif kadiriin dhufin jaanii naan jette. Bilbiltee maatti ni mindamne kun mana san dhufu. Haadha manaa ta'etimi. Haadha manaa fi yeena dhaggeeffadhu. Dawwalee tiimuu kana namni dhufu michiyyoo san qofaami. San duraas nama sadi faa dhufe michiyyoo jimmaa takka viidiyoo waraabee feesbuuk irratti illee gallakkisee yookaan argitu ta'e. Sanfaan carqiin qabdu. Har'a haadha faatee taabbaa qabdu ta'u obboleessa Finfinnee keessaa qabdu dhiisi. Taabbaa kun arsii guutuu gosa qabdu dhiisi. Michiyyoo dhumaan qabne sanuu mana kiyya nama dhufte reedii kiyya dhaggeeffadhu. Haadha faatee taarraan tana birrii ana caalaaf si caalaa qabdu dhiisi. Tagartee namallee ana caalaa qabdu dhiisi. Michiyyoon uumaan qabne tanii feesbuuk irra gallakkise tajimmaata kunoo carqii takka osoo hin qabatin madaamiisi halkan achi buuftee viidiyoo waraabee argitan kunoo torbaan hin geenye michiyyoon sanii. Sanuunuma dhuftee jechaadha. Ammoo ani waa hundaa haasa'uun barbaadu. Haadhi faatee ture osoo tattaa'u jirru ganama laaqana kenniifiin jeen haadha faatee yoo gartee maaliif naafiin mufattee jirti natti. Michiyyoo tana agabuun olchinaadha. Laaqana kennaafiin jeen michiyyoon bakka biraatii mijoolluma arsiiti. Ani riibuu naa beekadhaa maal kennaafi jette haati faate tolee jeen itti dhiise
Hanganumatti naaf hin jeen mijiyyoo tana yoo dubbatte ammaan booda bishaan kiyyaa fi keedhumate hin jeen akeekkachiisaaf hin jedheen malee wanna dhugaatiif illee hin jenneen. Akkuma isiin mijayyoo sanitti hin dubbanneef hin barbaade maaliif namni kun sadaqaa kadhatu mana keen dhufu yoo xiqqaate hojii walitti isin fida. Atillee irraa fayyadamta namnillee irraa fayyadama. Osoo firaas keessaa qabanii wanni si bira dhufuuf namni haalqillee qabatuu ni danda'a. Ammoo birrii harkaan qabu namni waan mana qabnuuf osoo taaskii meeqa jirtu nutti dawwalan. Mijiyyoo tanatti hin dubbatiniin jeen hangaanan dhufuuf dalagaaf hin deema. Hayyee masruufa fidiinaan jette hoodo jeetiin birrii 300 kanneef naafidha. Haati baatee tana keessa birriin 300 maal gootiifi jette. Kanan naafiinuu birriin 300 maal naa gooti hin jenne isii duraa hubadhu birrii 3 kenneefiitiin gartee wanni jedha akkamii jennaan amma deebiteeti haati baatee wanni keessan bishaan keessan karaa deemuuf dhumataa jette. Nama biddeena kiyyatti seenuun fadhu mijayyoon tun biddeena yoo dhufe biddeena kiyyaaf dhufa malee waan biraatiif hin dhufu biddeena kiyyaaf dhufa haadha faatee ani wanti hin jee deebitee waan biraa dubbatti wanni san ofaa akkanaa godhuu jeetiin waa deebise naafiin haadha siitiin waa jedhe seeteeti naa deebiste naa deebisnaan haaree jaartiin na jala deeffatti jedhee dhugaa naafiin takkaa na jala deeffattee hin beektu dhageessanii wannuma haati faatee akkasitti afaan isii afaan dubbattee akkasitti itti mimmeessitee dubbii wanni jetteef malee naafii niin tumadhaniin arrabsa guyyaa tokko naafaan deeffattee hin beektu. Arra ajaa'iba nattee namarra waan haa deebistaa jedhee ka'ee gaafa niin dhawa jeetti cifiiku haati faatee nu jidduu seenti. Tole jeetiin irraa dhaabbadhe. Yoon sobee kun hojimaa kana afaanii qabaa kagalaa. Tole jee wal qabni amma naaf illee gaafa wal qabnu irraan dhaabbadhe. Irraa dhaabbannaan haati faatee ni baareetinatti ta'in naan beeku. Na jala deemtee aga xumuraa sireerra nageessite algaarra nageessite achirratti illee narra korte narra ciitti. Narra akka irabbii jedhii mijiyyoo naafi sibiila qabattee isii duubaan natti deemti na dha'uudhaaf. Akkan hin dha'umne jeenaa haadha baatee tuni ofirraa kaasa narraa ka'uu didde. Gaafan dhiibee akka teettuu jalaa ka'u ol kaatee ammaas natti maramtee teessi dha'uuf deema seete. Anammoo sibiila naafiin isii duubaan na dha'uu deemtu kanaaf baqachuu deema. Haganuma naafillee alatti kuttee jala fiiga gaafa juuna qaba. Abalee of harkaa baasee jechuudha. Ammas deebi'ee achi gaditti ammas na jala dhufnaan asittillee of jala hambise. Kana achi yoo ani haadha faatee akka isiin jettu arsii mee rabbii jedha rabbuma sodaadhaa jara keenya haati faatee ijoollee daa'inani. Darajaa torbaffarraa osoo arsiin akkana jee natumaa haga jalan na gabbuusee jettee himatti jara keenya booyaa. Mee ani kuni. Amma ati ka jettu yeroo amma ofirraa dha'u kana akkasiin na jala haftuuf malee lola aarii isirraa qabaadhee yookaan immootu. Aarii maalii walirraa qabna kun deebii wal lolaa jira reetii biyya aarii tokko walirraa qabnu alaabaati faate nagan lakkisiidhaani naafii jalaan deemuu fedhe naafii jalaan gabba'uu fedhe isiin ammoo natti himtee bar ani naafii miita jedhee si qabee naan jette. Anammoo miira keessa galee jaartiin jan namarra na dha'uu saniifi waan hin takkaa naaf irratti harki sibiila qabattee na jala fiiguusiisan na aarse dhuguma rabbitti. Reedi. Amma dubbii san fixattanii sun darbite miitullee keerifis gootu gaarifis gootu akka amma jettuufis gootu dubbii san xumurattanii guttanii jettan waan sana ni quba qaba jaagama jalaatiin hanga haadha baatee tasgabbeessu bakka amma qubatte tana hunda hanga bilbilee qubachiisu waan ani miidiyaa tasbeen dubbanne malee galee waan nama dhuunfate waan ta'eef jalaan xumure. Haadha baatee illee tasgabbee gurballee. Ayyee miidiyaa irratti uummanni egaa caafii qabatee ni haasa abbaan fedheetii galee namni miidiyaa kana ni dubbata. Walaakin isin deebitanii amma dhimma dhuunfaa keessanii kan gama jalaa kanaan xumurachuu dandeessan sagaleen tee jirtisa? Ni jirti sagaleen reedi dubbadhu siifin deebisa kanallee dubbadhu. So erga waan san xumurattanii waa'ee miidiyaa dhabbaan fedhee gadii akkana ta'e arsii tume shawaa tume maalii yoo jedhan sun waan miidiyaa ajandaadha. Dhimmi miidiyaa sun eega jalaan isin fixattanii isinii bar murteessan deebitanii asitti isin immoo jaarsaaf jaartidha. Namni jaartii ofiinuma reeffata rakkoon qabu inni arrabsallee homaa rakkoon qabu wal loltanii ummataaf akka dhiyaanaatitti yookaan akka irbaata dhiyeessitanii maaf ummata shoror keessan maaf ofiis maraachitan fakkeenyaaf ofiisinii ajjeesuu nuun jette nu of nu ajjeesuu keessee namni waan baay'ee dubbachuu danda'a waan san garuu namni kan dubbatuuf isinirraa maddatti xiqqoo wayii qabatee